Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama daawwattoota Oromaan har'allee barnoota ajaa'ibaa akkasiniif qabadhee dhufeetu jira. Akkaataa Saamsingii yookaan bilbila harkaa qabdan gara iPhone'itti jijjiirrachuu dandeessan. Haala amma asirratti isin argitan kanaan jechuudha. Bilbiluma Android itti fayyadamaa jirtan gara iPhone'itti jijjiirrachuu ni dandeessu jechuudha. Haala nama hawwatuun jechuudha. Haala amma bilbila kiyya argitan kana bilbilli kiyya amma kan isin argaa jirtan kun iPhone miti jechuudha. Garuu namoonni yeroo ilaalan iPhone fakkaataa jechuudha. Kanaafuu akkamitti akka isin jijjiirrachuu dandeessan jechuudha. Salphumatti bal'ina waliin ilaalla jechuudha. Baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftanii namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalama amma kallattii man gara barumsaa isin dabarsan afaana bu'aa. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo walitti deebinee jira. Akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale haala isin amma iskiriin irratti argitan kanaan Android keenya haala akkamiin gara iPhone'itti jijjiirrachuu dandeenya ka jedhuun isin argisiisa jechuudha. Maamiltoota keenya kabajamoo bilbila keessan haala kanatti jijjiirrachuuf aappii tokko isin barbaachisa. Aappii kana eessaa akka buufatanii lamman isin argisiisa. Play Store irra illee ni jira. Akkasumallee namoonni Play Store keessan hin dalanne jechuudha. Eessaa akka buufatan viidiyoo gara boodarratti isinitti hima. Sirriitti isteeppii amma isinitti argisiisu hordofaa. Namoonni Play Store keessan isiniif hin dalanne eessaa akka buufatan viidiyoo gara dhumarratti isinitti hima. Aappiileen isuma kunoo iskiriin irratti argitan kana isa kana Play Store keenya keessa seenne waliin gadi buufnee ilaallaa jechuudha. Play Store keessa ni seentu jechuudha. Play Store irra yeroo seentan maal jettanii barreessitu jechuudha. Maamiltoota kiyya Launcher iOS jettanii barreessitu jechuudha. Kana amma asirratti isiniif barreesse kanaan barreessitanii jechuudha. Maamiltoota kiyya Launcher iOS 18 jettanii barreessitu jechuudha. Launcher jettanii tuma kunoo haaluma nan asirratti barreesse kanaan qubee iOS gootan yookaan qubee saa gootanii 18 duratti barreessitu jechuudha. Inni ufiin asirratti isiniif dhufa yeroo tokko ofirratti cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sarchii gootanii sana boodan jechuudha. Aappiileen kanaan wal fakkaatan hedduutu isiniif dhufa jechuudha. Kumaatamaan isiniif dhufa. Garuu orjinaala isaa osoo bakka nan isiniif kaa'u buufatanii baay'ee gaariidha. Namoonni hedduun adda beekuu dhabdanii jechuudha. Kanaafuu yoo waliif wallaaltan telegiraama kiyyarraa buufattu jechuudha. Viidiyoo gara dhumarratti telegiraama kiyyeessaa akka argattan isin argisiisa. Telegiraama kiyyarran isiniif kaa'u orjinaala isaa. Orjinaalli isaa kunoo kana jechuudha. Play Store irra ni jira. Irratti cuqaasnaa jechuudha. Kunoo an gadi buufadhee waan an qabuuf jechuudha. Gadi buufatu nan barbaachisu open godheetiin keessa seenaa jechuudha. Haala itti fayyadama isaa waliin ilaallaa jechuudha maamiltoota kiyya. Sana booda aappii yeroo jalqabaatiif yoo seentan haala kanaan isinii dhufa get started jettaniituma keessa seentuu jechuudha. Kunoo nama get started godheetiin jira. Sana booda haala kanaan isinii dhufa asirratti waliigaltee ni mallatteessitu jechuudha. Ayaa bakka jedhu kana fuuldudda duubatti sanduuqa jira. Raayitii keessatti gootu continue jettaniini jechuudha. Sana booda haala kanaan isinii dhufa waan fakkeenyaaf akka iPhone'itti isiniif jijjiiramu barbaadan jechuudha. Sanduuqa kana innuu haala kanaan banee isinii fida ni bantu jechuudha. Yoo barbaadan ni banta, yoo barbaaddu baattan ni dhiistanii jechuudha. Yoo fedhuu baattanii jechuudha. Kanaafuu continue jettan lammaffarratti illee continue gootuu jechuudha. Sana booda haala kanaan isinii dhufa allow gootanii jechuudha. Eeyyama itti kennitanii ammallee allow gootanii jechuudha. Amma sadaffaaf allow gootan. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Kan irratti deebifatu barbaadan isintu beeka. Kun amma background fakkeenyaaf aappiileen keessan irra taa'u jechuudha. Fuula bilbila keessanii kan aappiin keessan akka iPhone'itti jijjiirame irra isiniif taa'u sanii jechuudha. Kan barbaadan irratti raayitii gootan yoo feetan kanarratti yoo feetan kanarratti isin keessan gosa godhee isiniif fiduu danda'a. Kan keessaa isinitti miidhagurra ni kaatan. San booda jala kanatti finish tajettu ni argattu finish cuqaastu jechuudha. Sana boodan gara fuulduraa kallattii maal seetingii bilbila keessanii keessa isin fudhata asirratti isuma tokkoffaa barreeffamuma tokkoffaa kanarratti cuqaastanii jechuudha. Seetingii isaa sirreessuuf jechuudha. Kallattii maal gara fuulduraa deemtu jechuudha. Yeroo irratti cuqaasne haala kanaan nu dhufa. Kanaafuu maal gootu isuma tokkoffaa kanarratti cuqaaftu jechuudha. Kun seetingii isaa waan ta'eef jechuudha. Asirratti isa gadii kana fakkeenyaaf isa gadii system launcher ka jedhu kanarra yoo keessan kanuma duraan bilbilli keessan irra jiru jechuudha. Isa gadii kanarratti argitanii amma kuni fakkeenyaaf bilbiluma kiyyatu irra jira jechuudha. Kanaafuu maal goona asirraa deemne jechuudha. Aappii bira dhannaa jechuudha. Aappii bira dhannee waliin sirreessinaa jechuudha. Mee dhiifama yeroo tokko of duuba deebi'een isin argisiisa. Bilbilli kiyya kun amma background isaa ka duubaa kanaatu gara iPhone irra jira malee jechuudha. iPhone irra hin jiru. iPhone irra amma hanguma viidiyoo isin waraabee viidiyoo adda mureetiin irraa jijjiiree jira. iPhone irraa gara Androiditti isin argisiisuuf jedhe isa kana sirriitti adda baafadha. Amma kun haala Android irra jira malee jechuudha. iPhone irra hin jiru jechuudha. Kanaafuu iPhone'itti jijjiirree waliin ilaallaa jechuudha. Aappiin isa kana yeroo tokkoof irratti cuqaasnaa jechuudha. Keessa seenna jechuudha.
kana booda maal gootanii isa olii kanarra kaayyattan jechuudha system launcher ka jedhu dhiistaniiti isa gubbaa kana jechuudha yeroo gadi buufatan fakkeenyaaf haala kanaan iskiriin irratti isin mul'ata jechuudha aappiin haala isin argitan kanaan iOS launcher jedhee haala kanaan isin dhufa as keessatti sanduuqa sana keessatti halluun dibduu jechuudha yeroo isin halluu dibdan kallatti maan jechuudha gara iPhone-itti isiniif jijjiiramaa jechuudha maamiltoota kiyya waaw bifa nama hawwatuun jechuudha iPhone gaalaal akka ajaa'ibatti bareedanii beektan jedhee yaada दोस्तों यदि आप भी अपने एंड्रॉइड फोन को आईफोन 14 की तरह बनाना चाहती हो आप देख सकते हो एक मैं एंड्रॉइड फोन की kabajamo haala kanaan jechuudha salphumatti kun beeksisa irraa oftanii salphumatti jechuudha bilbila harkaa qabdan amma kun keessaa bayeetiin jira amma bilbilli kiyya guutummaan guututtu gara iPhone itti jijjiiramee jira jechuudha maamiltoota kiyya haala isin argitan kanaan amma mallattoo setting illee fakkeenyaaf haala kanatti jijjiiramtee jirti karaa iPhone itti jijjiiramtee jirti waan nama gammachiisu bilbilli fakkeenyaaf aappii kun jechuudha aappii keessan tartiiba qubee eegee tartiiban isiniif kaa jechuudha fakkeenyaaf aappiilee wal fakkaatan hundaa'u tartiiban kaayeeti isiniif fidaa jechuudha amma haala isin argitan kanaan jechuudha mallattoon pilaastorii haala kanaan jechuudha bifuma iPhone itti jijjiiramtee jirti jechuudha kun amma pilaastorii kiyyaa jechuudha haala kanaan jechuudha salphumatti waan barbaadan jechuudha haala kanaan jijjiirratuu ni dandeessu jechuudha kun amma haala isin argitan kanaan bifa iPhone itti Android maqabu namoonni fakkeenyaaf amma bilbila yoo narraa fuudhan yoo keessa bananii hin ilaalin bilbilli kan namni kun iPhone ma qabatee jammale jechuudha Android din jedhan kana jechuun bilbila iPhone gurraaf qabatan yoo kaa'u waan tokko tokkoof qabatan osoo hin taane akkuma beekamu wanti hundinuu walirra darajaa qaba jechuumaaf malee waa biraa fi miti jechuudha maamiltoota kiyya haala kanaan salphumatti jechuudha bilbila iPhone itti jijjiirratuu ni dandeessan Android harka keessanii qabdan jechuudha akkuma jedhamu argaan ijaa maalirra caaltii jedhan kanaaf jechuudha ijuma keessan daara baasaa ganga iPhone bitattanu kanaaf Android bilbila harka keessanii qabdan gara iPhone itti jijjiirratanii haala kanaan itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha maamiltoota kiyya aappii kana eessa arganna jettanii yaadda'uun isin hin oolu jechuudha kanaafuu YouTube keessa galeetiin isin argisiisa Telegramni kiyya kun YouTube makiyya jala jira jechuudha profaayila chaanaala Oromaan jala eegaseentanii Oromaan bakka jettu tana yoo kaa'u Telegram qubee gabaabsee kaa'e jechuudha gabajeen asirratti Telegram bakka jettu tana qubee taatuqaa maata jettu tanarra ni cuqaatu jechuudha yeroo isin irratti cuqaatan haala kanaan jechuudha miidiyaan nu qabnu isiniif bahaa jechuudha YouTube keenya lammaffallee namoonni hin beekne asumaan linkii tanarra tuqaatee subscribe godhaan isin jedha kunillee page Facebook Oxygen Media Network asumaan follow godhuu hin dagatina mallattoo Telegram jettu tanarra cuqaatanii kallatti maan jechuudha Telegram keenya keessa deemtanii original aappii kana achirraa buufatuu ni dandeessu jechuudha maamiltoota kiyya barnoonni irra isiniif qabadee dhufellee jalqaba kaafnee kan hangammatti waliin ilaalaa turre kan akka isin gammachiisuuf akka warra baratanillee abdii guutuun qaba maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii buleeyyan chaanaala Oromaaniif haaraa taatan chaanaalli kun chaanaala barumsaati subscribe godhaatii irraa fayyadamaan isiniin jedha guyyaa guyyaan barnoonni nu gadhiifnuu fi isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra keessanii nu hordofuu hin dagatinaan isiniin jedha viidiyoon keenya yoo isin gammachiise like tuqa bakka isiniif hin galiin sanduuqa komentii jalatti naaf barreessa viidiyoon kun akka namoota hunda bira ga'uuf share waliif godhuu hin dagatinaan isiniin jedha barnoonni irraaf qabanne asumarratti xumurama barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha